Ani jette bakka hojjedhu sana ilma isheetu ilma guddaa qaba. Isatu yeroo hundaa nyaata naaf fida. Bakka hojjedhutti illee ufenna qaqqaba. Bakka ani rafutti illee ufenna qaqqaba. Bakka hundaatti bakka na biraa hin hafu. Guyyaa tokko garuu ani yootuma hin beekin miira keessa galee ishi jedheefi sinii galee ishi jedheefi yeroo hedduu didee guyyaa tokko miira keessa galee ishi jedheefi achi booddee innis mi'eeffate anis mi'eeffadhee walumatti ufuu jalqabne walumatti ergi dhufnee yeroo hundaa walitti dhufaan keenya baay'achaa ergi dhufee anillee isa obsuu dadhabee jetteen inni poolisiya jette inni poolisiyaa riyaadii ilma madaamitu na uffeche dhufee na hoosisee jennaan ani shishee jedheen ajaa'iba safuu bara kana. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib jechuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan jechuudha. Obboleettiin keenya kuni hiriyaa isheetitu iddoo tokko mana tokkotti kan hojjetanitu dhufee itti himata. Ilma madaamii kiyyaa isa guddaatifan ulfaa'ee kanaafuu qorichaan ittiin garaadhaa baasifadhu natti himaa yookaan lookeeshinii isaa natti himaa kan jechuudha. Ani isarratti qoricha yookaan immoo lookeeshinii itti himuuf miti kanan dhufe. Tokkoof tokko ta'ee kanan dubbachuu dhufe shamarran biyya Arabaa jechuun maal jechuudha? Maaliif gola namaatti hojjennaa? Manni itti galle kuni fira keenya moo nama keenyatu as keessa jira? Gaafa rakkoon nurra ga'e nama rakkoo san keessaa nu baasu moo nama rakkoo san itti caalu irra caalatti ittiin mul'atu jira kan jedhudha jechuudha. Innaa jalqaba irratti osoo rakkoon namarra hin ga'iin of eeggachuu kan qabnu nu mataa keenya jechuudha. Rakkoon gaafa nurra ga'e kan miidhamnu nuudha jechuudha. Isiniif galee biyya Arabaa irratti tasallee ta'uu baate odoo mana yaalallee dhaqxee ilmoo garaadhaa hin baasan. Haraama mannu Itoophiyaa isinitti fakkaatina. Kan keessa jirtan kun Itoophiyaa isinitti fakkaatina. Dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Mucayyoon takka naannoo ani jiru kanatti dhuftee turte Itoophiyaa irraa dhufte waan kanan dubbanneen tureeni mi'a asumarraan isinitti hima. Inna biyyarraa dhufte jechuudha. Biyyarraa faamilii ani bira hojjedhu keessatti dhuftee jechuudha. Yeroo dhuftee as geessu jalqaba irratti midhaan jibbite mucayyoon tun midhaan jibbite ruuzuma adiillee jibbite waanuma wallaalle jechuudha. Yeroo nyaata nyaattu ol na deebisa jetti ol deebisti of baafti jechuudha midhaan garaa ishee keessa taa'u. Ana gaafii na gaafatu yeroo baay'ee ati yeroo dhuftee jalqaba biyya Arabaa hojjettu midhaan Arabaa akkana si godheefaa jedhanii na gaafatu. Lakki akkana nan goone naaf haarawaadha midhaanuma aga fedhellee garaan namaa midhaan wallaalu ruuzii wallaalu jecha. Hin ture jechuudha. Inna gaafa ji'a sadii guuttu waanuma wallaalanii mucayyoota mana yaalallee dhaqxee maramnaan kaleedha minaamne jedhanii mana yaalatti jalqaban argine. Guyyaa gaafa ji'a sadii guuttee dhaqxee maramtu jarri kun hin shakkani. Marmaraa ta'eef ulfan argu beeka. Gizee sadii mana yaalaa geessanii ulfi mul'achuu didee jechuudha. Jarris namni waa'ee ulfaatiif shakkillee hin jiru. Anis shakkine jechuudha. Amma qanii kaanii bakka midhaan isoo manatti hojjetamu natti xiraa'ee jechuu jammarte kushiinadhaa fiiguu jammarte jechuudha. Yeroo kana jarri rifatanii amma madaamiin maal naan jette hin beektaa biyyatti abbaa manaa qabdi jettee na gaafatte jechuudha. Iniif galee abbaa manaa qabdi ni beektaa biyyatti jalqaba naan jette. Lakkan hin beekuu abbaa manaas hin qabduudha nan beekaa hin beekuun jedheeni jennaan ani na shakkee mucayyoon tun ulfaa deemee marammarsiisa jette. Fuudhanii akimii ulfaa geechanii marammarsiisan jechuudha. Yeroo marammarsiisan akkuma isaa shakkan ulfa taatee argamte biyyarraa dhuftee baatii sadiitti jechuudha. Yeroo kana maal naan jedhan Itoophiyaawwan osoo hin heerumin ni dhala osoo hin heerumin ilmoo ni godhata kan jedhan gaafii hedduu na gaafatanii jechuudha. Ana sheemin na qabee afaan ol na hidhee waan dubbadhuun dhabee jechuudha. Isiniif galee waan dubbadhu wallaalee rifadhee jechuudha. Innaa booddee irratti mucayyoo tana maaliif ani doommin jedhe mucayyoon seenaa ishee natti himtu garaana nyaatte maalaan jedheni akkuma Itoophiyaa sanatti fakkaate daa'imti garaa keessa jiru kun yaabaduuti
yaa baduuti inna qorichaanis ta'u waan ta'inis ta'u yaa baafattuuti hojiitti fuftee yaa hojjettu haala kanaan nuuf gargaaraa jedheen jara kadhadhee jechuudha jennaan በፍጹም ሳዑዲ አረቢያ keessatti wanti akkanaa kun hin danda'amu lubbuu unkaan nama lubbuudha barii kan garaa keessa jiru kun lubbuudha haraamadha በፍጹም dubartiin kana goote ni ajjeefamti akimiin kana godhu sin jiru akimiin qoricha kennu sin jiru yoo dhossaadhaan ta'e malee nu immoo osoo lubbuun jirru boru nurratti faradama waan ta'eef በፍጹም waan kana hin goonu jedhanii tokkoof tokko ta'anii na didani jechuudha Siniif galee booda irratti micayyoodhaa tiikeettii muranii gara biyya ishee gaggeessan. Innaa kana wanni siniin jedhee biyya Arabaatitti qoricha dhugeen baafadhaa qoricha dhugeen akkas jira qorichi kan nama ajjeesu malee si jammar kan daa'ima nama keessaa baasu ani hin argine jechuudha. jalqaba irratti gizee inni na hoosisee na tuttuqee gizee hundumaa dhufeeti na maal jedhamu ishii sa'a maal sa'a goromsaa beektanii mirgoon gizee tokko saatti wanni geesse duuba deema gizee inni dhossaadhaan waan akkanaatiif duuba deemu bar shamara akka taate beektee rakkoon kun boodarra akka itti dhufuu danda'u beektee waan kanarraa of eeggannoo gochuu waan kana irraa of eeguudha malee wanta kana na duuba deeme akkas ta'e jettee booda waan kanatti gaafa badde rakkoo itti dhufe kana arguu qabdi jechuudha. Dinqamiti rakkoon kun waan qalbii isinitti fakkaatina ilma madaamirraa gizee tokko qalbii fakkeenchine yeroo waan piraankii hojjennullee irraa barattu jenneeti malee waan dhugaatii miti jechuudha. Kanaan dura hojjechaa jirra hojjennes jechuudha. Namoota hedduu barumsa ta'aa jenneeti piraankii akkasii mastuu tubee faana hojjennee jirra. Warroonni isiniif galeera wanti sun piraankii akka ta'e ishiin dhuguma akkas taatee odoon taane mana madaamii keessatti wanti akkanaa kun gaafa sirra ga'e rakkoon maal akka nama mudachuu danda'urraa hundoofneti malee ishiin waan akkasiisan hojjetteetii miti jechuudha. Dhugaa yoon isinitti mi'a sirratti. Kanaaf gola ormaatitti rakkoon kun yoo sirra ga'e jala nan ba'a qorichaa waan kana ofirraa nan dhossa jettee tasallee hin yaalini jechuudha. Tasallee hin yaalini. Yoo danda'amaa ta'e akkuma jette san lookeeshinii akkaataa itti ergattu itti himiti nama yoo qabaatte asii daftee baate ijoollee Habashaa biratti yoo minaalbaata qorichi argameen alatti arabdoota bira teechee wanta kana garaadhaan nan baafadhaan dubbisu baate. Yoo immoo wanta kana dhabde yeroo gabaabaa keessatti yoo ishiin onneetti sobdee iyyitee maraatte biyya kiyyatti wanni wayii dhalate jettee gara biyyaa galtee wanta kana garaadhaa baasifattee deebitee hojjechuu yoo kan da'uudha malee akka ulfi kun aga guddatuttu akka asiin teenyee. Jira dhugaa ulfi tokko immoo Itoophiyaa keessatti illee ji'a 4 darbinaan hin ba'u beekaa kana ulfi ji'a 3 darbee 4 qabannaan hin ba'u nama waan ta'eef galee nama uumame waan ta'eef hin ba'u jechuudha. Ani erga dhaladhees ulfaa'es hin beeku ulfas baasee hin beeku garuu wanti kun sirrii miti ijoollee keenya shamarran keenya biyya ormaa yoo dhuftanii jalqaba tokkoof tokko ta'a fedhii foonii daqiiqaa 5 jettanii jireenya keessan guutuu hin balleessinaa. Fedhiin foonii yoo sin qabes daqiiqaa 5 jechuudha. Ishii obsitanii darbisuu hin danda'e. Fedhii foonii immoo maal akkamitti nama qabaa ijoollee dhugaa rabbis ni jedhaan osoo hojjettan osoo xaartan osoo dadhabdan wanta kana akkamitti yaaddama dhugaa rabbi sanuu arabdoota faana ibadee ijoolluma akkas taatan ilbaanyi isinii dhugaa rabbi ani maal isaanii ilaaltanii maal isaanii irraa jaalattanii wanti kun saaffaan akkan akka taatanii isinitti fidu ani hin beeku jechuudha. Inni galee miti. Kanaaf kuni barumsa ijoollee gara fuulduraati immoo nama biraatiin ni ta'a. Jireenyi kan biyya keessaniititu isinii caala. Shimbirruu kan biyyaa waccetu kan biyyaatitu irra bareeda wacatti jechuudha. Kan biyya ormaa biyya ormaati. Hojjechuuf dhufne isaaniif humna keenya isaaniif kennuu dhufne isaan immoo maallaqa akka nu kennan nuti immoo akka humna keenya isaanii dabarsinu malee isaaniif daa'ima dhaluu isaaniif ulfaa'uu miti jechuudha. Kaayyoon nuti manaa baane yookaan sabsabaa wayii ta'eenye isaaniif waa gochuuf miti. Nuti hojii qofaaf jechuudha. Hojiin nu ilaallatu cidaatii yoo ta'e cidaatii keenya hojjetannee hojii keenya yoo xumurre bilbila keenya wajjin taphachuu yoo hojii keenya xumurre gara hojii keenyaa deemuudha malee wanti akkanaa kun shamarran mana madaamii irraa hin eegamu jedha. Akkasii obboleettii koo viidiyoo kanan dhaggeeffatta jedhee yaada akka jettuun yoo danda'amaa ta'e lookeeshiniin akkuma jette karaa waatsaappiitiin ergamaan isas nan beeka garuma waatsaappiitiin karaa waatsappii saniin bakka kaameraa san gadi tuqxee achirraa yaa ergattu saniin booda wanni jiru kuni baay'ee ulfaata
waaqayyoonis ishee haa baasu akka gootes goota ati of ajjeesinis hin ta'u nama taatee namarratti hin faradini waan nama taatee namatti faradin sitti faradama akkuma jedhan sanii jedha jechi waaqayyoo jechuudha. Kanaaf of ajjeesi minaamina jechuu osoo hin taane yoo dandeeche akkuma baatu gargaarii. Yoo dadhabde yaadan akka biyyatti galtu gorsi jechuudha gara biyya ishii. Yoo immoo danda'amee nama asii qabaatte na abaatu jechuudha. Isiniif galeemti akkasii. Viidiyoo duraan irra viidiyoo waraabaa jira. Zawwee waan viidiyoo kana keessatti kolfu dhiifama isiniin jedha. Kana fakkaata jechuudha isiniin jedha. Kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha tokkoof tokko ta'aatii hojjedha. Wanta hin taane fi wanta boru karaatti isin gatuu danda'u wanta miidhaa akkanaa isinirraan ga'uu danda'u hin hojjetinaadha. Ni miidhamtu. Yoo miidhamtan namni keessaa isin baasu hin jiru. Hojjetadhaati. Yoo heeruma barbaaddan yoo wanta kana obsuu hin dandeenye ta'e waggaa lamaan keessan giddaa ofirraa qabdan fixadhaati galaati heerumaa jechuudha. Dhugaa guute dhugaa saree biyya ofii wajjin maraachuu jechuudha. Arabdoota wajjin maraachuurra dhugaa nama waa takka hin qabne Itoophiyaatti wajjin hojjettee qasiraa wajjin hojjettee isaaf daa'ima dhaluudha malee arabdoota uffata isaanii ilaaltanii bifa isaanii ilaaltanii bifti isaaniis ijaammariin addeetu malee bareedas hin qaban jechuudha. Qalamiis hin qaban dhiigas hin qaban addeenya isaanii ilaalina jechuudha. Kanaafuu hin gowwoomina kaayyoo keessan gadi jedhaati hojjedhaa isiniin jedha adaraa keessanii. Kana fakkaata isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya viidiyoo kiyyaarraaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha immoo mudannoo na mudate irratti warroonni waggaa garabbissi baasinaan jettan guddaa naa galatoomaa naa ulfaadha waaqayyoon sinaa eebbisuu isiniin jedha obboloota koo hunduma keessanuu baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja ammallee darbaa naa jiraadha isiniin jechuu naffeerraa kootidha. Viidiyoo akkuma asumarraa nan goolaba mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Chaawu baay'ee.